lafaa fi kallattii jirtanti nagaa irratti sinifaa baay'atu buleewwan qophiyya keessaa fi yaalaa jirtan hunduma keessaniif nagaan waaqayyoo haa ta'u. Akkam jirtu anabbileetiin keessan nagaa guutuun qabaa isa nagaa kennu baay'ee waaqayyoo haa galatu. Egaa ergaa ariifachiisaa qabadhee kara keessan dhufee hundumti keessanuu dubbiin hamma dubbadhu kana akka sheer olii gootanii biraan geessan ijoollee Oromoo biraan geessanan abdiif amantii guddaa qaba. Ergaan koo ergaa ariifachiisan qabadhee dhufe obboleettii koo kanaadha kan suura ishee argaa jirtan kana harnatti argaa jirtan kanaadha. Waggaa fi ji'a afuriidha Beerut keessa hojjette naannoo Keellaa jedhamu Keellaa akkas kana keessa naannoo safaraa akkas jedhamu keessa hojjette. Beerut keessa waggaa fi ji'a afuriidha. Erga waggaa fi ji'a afuriitti damoosni ishiin kaffalamnee fi nyaata reegaa kennaaf hin jiranii. Nyaata reegaa kennaaf hin jiranii baay'ee rakkachaa jirti baay'ee dhiphachaa jirti. Waggaa fi ji'a afur hojjetteeti damoosni ishii kaffalamaa hin jiru. Amma otoo bilbilaan olitti haasofnu ani daataa waan fayyadamuuf toorarraa bahee deebi'ee gizeen toorarraa bahee deebi'u bilbila ishee namichatu harkaa qaba yoo nam bilbila ibsatu kaasa yoo nam maqaa isheetti dhahee abbeen eessa deemte jedheen gaafadhe abbee ani kara ejensiitti deebisee jedha yoo barbaade biraan hin jirtu kara Itoophiyaa bararsiisee jedha. Innaa akkasidha yaa obboleewwan koo kara Itoophiyaatis hin bararree mucootana kara Itoophiyaatis hin deebisne obboleecha waliinaa isaa ture kara waasaabbitiin obboleettis isheetis lakkii hin dhufne damoosa isheetis erga ijaan jirtu. Bakka hin beektu ijoollee biyya ormaa jettan biyya arabaa jettan hundumti keessanuu hin beektu gola haadha ormaa namtichi sun immoo niitirree haadha manaa isaatirree ijoollee isaatirree duraan akka reebu akka qaxaaqatu natti himtee turte. Bakka amalan taane qaba anallee guyyaan dheebu na dha'uudhaaf natti kaatutu jira gaafa isheen narraa dha'uu dhufte maal si goote yoo isheen jechuun dhufte ishiitti garagalaan ani siif jedhee tanarra eegamaa jira naan jetti ishiin irreedha naan jettee yeroo san boochee dubbachaa jirti kara ejensiitti dawwaliitii siyaa jijjiiran manaa yookaan kara biyyaa siyaa deebisan jennaan bilbilattee turte bilbilaan ati dirqama waggaa lama mana san keessa hojjechuu qabda naan jedhan jettee yaa ta'u malee odoo akkasitti bakka waliin haasaa jiru handaa tanarratti dhumtee toorarraa xiqqoo bahee deebi'e jechuudha. Gaafan deebi'u isa ta'u harkaa qaba amma kinoo suura isaa kara waasaabbitiin jechuudha akkuma bilbila ofiitti itti yeroodha kara yerootti jijjiirrattee bilbila isheetti fayyadamaa jira. Bilbila irree immoo erga mana san dhaxxee miti kan ishiin bitattee duraan mana waggaa lama turtetu jira achitti bitatteeti uffata irree kan uffattu uffatuma mana sanitti duraan bitattee qabduudha. Bilbila isheetirree kan duraan bitatte san harkaa fuudhee namtichi kun akka itti fayyadamu duraanuu afaan isheetiin dubbatteerti. Adaraa Oromoo koo adaraa sagalee ta'a adaraa keessan adaraa Oromummaa sagalee ta'a obboleettii koo kana dafqa ishee miti dafqa ishee hojjattee Itoophiyaattis yoo galte hojjattee argachuu dandeessi kan caalu rabbi milkeessuu fi danda'a kennuu fi danda'a waan ta'eef wanti barbaachisu lubbuu ishee baraaru qofaadha waan ta'eef adaraa keessan sagalee koo kana oliif sheer gootanii ejensoota Beerut keessa jiranii akka geessanii mucootan addafanii adattamaadhaan naqqaban adaraa isinitti kenneera adaraa isinitti haa ta'u warri ejensii beektan calqettanii ilaaltanii biran darbina adaraa keessan adaraa Oromummaa isiniin jedha obboleewwan kooyi. Ani dursa maatitti bilbilti laata jedhee baay'een keessi koo bakka shakkaa ture yoo maatitti bilbilti maaliin godhaa asirratti gabaasa godhee jedhee yaadaa ture. Yaa ta'u malee obboleessa akka carraa argadhee lakkoofsa isaa gaafa nuufiin bilbilinaan jedhanii adaraa keessan isaanii uumaa gochuu hin danda'anii anumaaf siniidha ka'uun hidhaa walii hiikuu danda'u adaraa keessan bira hin darbina. Obboleettiin koo kuni haadha malee kan guddatteedha obboleewwan dhiiraa malee kan hin qabneedha waan ta'eef adaraa keessan namni haadha hin qabne akkamitti akka guddatu hin beektu sunuu yaa ta'u malee erga biyya ormaa kanarree dhuftee kinoo
rakkina kana ga'utu ishii ragee adaraa keessan sagalee ta'a obboleettii koo kana dhaqqabaa lubbuu ishii naa baraaraa isiniin jedha adaraa keessan ani biyya biraa keessan jira adaraa keessan ejensoota achi dirree warri beektan warri naannoo san taatan adaraa keessan sagalee ta'a lakkoofsa ishii argitan komantii jalatti naa barreessa lakkoofsa ejensii achi warri beektan yoo jiraattan komantii koo jala naa teechisaa adaraa keessan isiniin jedha gatiin irree wanti bahoo jiraate rakkoo hin qabu nuti lubbuu ishii bichaa baraaruu barbaanna waan ta'eef adaraa keessan isiniin jedha adaraa obboleettii koo kana naa dhaqqaba lakkoofsi kinoo lakkoofsi ishiidhaa kan duraanii kan namtichi itti fayyadamu isa kanaadha isa kana qabatanii lookeeshinii isaatiin dhaquu hin danda'u osoo hin beekne jechuudha gaafa waan tokko mana keessaa badee bishaan irra yoo ganname na dha'uudhaaf natti taatadha kan ishiin duraan dubbatte amma immoo kana yoo dhagee namsa isheetitti lubbuu isheetitti iyyuu waan fidin malee adabbii fudhachuu danda'a waan ta'eef osoo isarratti hin dawwaliin kara ejensiititti dawwalame ejensiin akka ishii dhaqqabu isiniin jedha adaraa keessan isinitti kenneera adaraa isinitti haa ta'u oromoo adaraa suurri ishii kinoo isa kanaadha amma sirra deebiin isinitti hima suurri namichaa ammoo kinoo isa kanaadha suurri namichaa isa kanaadha piroofaayilii waasaap isaa irraan buufadhe isiniin jedha adaraa keessan moobaayilii immoo kan ishiitti fayyadamaa jira kan isaa osoo ta'e kan ishiitti fayyadamaa jiran isiniin jedha adaraa keessan olaa baraa olaa dhaqqabni oromoo adaraa olaa dhaqqabni